Gartuun abut baraan gurra turetti hammeenyi uummata rangaa ture bara qabsoo keessa kan eegale ta'uu qabsaa'onni dhaabichaa duraanii himani. Ijaarsa biyyaa fi waliigaltee biyyaalessaa irratti ga'ee isaan irraa eegamu baachuudhaaf waliigaluu barreessitoonni fi beektonni seenaa beeksisan. Bara faranjoota 2020tti gaazexeessitoonni 50 hojii irratti ajjeefamuu gabaasni Reporters Without Borders jedhamu gabaaseera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kana qabannee dhiyaanne irraa olaanaa yaaddessaati dhimmoota gurguddoota dursuudhaan si wajjin turtii taasisaa nu hordofaa isiniin jenna. Naannoo Tigraayitti hojiin birrii moofaa jijjiiruu addaan citee ture guyyaa baankonni hojii eegalan eegale guyyoota 15 taananiif kan jijjiiramu ta'uusaa baankiin biyyaalessaa beeksiseera. Sababa duula seera kabachiisuutiin naannoo Tigraayitti addaan citee kan ture hojiin birrii moofaa jijjiiruu sanbatootaaf dilbata dabalatee guyyaa baankonni hojii eegalan kaasee guyyoota 14f akka itti fufuudha baankiin biyyaalessaa kan beeksise. Birrii caalaan baankiidhaa ba'uu akkaatuma qajeelfama fooyya'ee baheen kan raawwatamu ta'uu kan hubachiise baankichi. Yeroon birrii 100,000 hanga birrii miliyoona 1,500 itti jijjiiramuu duula seera kabachiisuun dura kan dhumate ta'uusaa ibseera. Kana waan ta'eef guyyoota 14 jiran keessatti kan jijjiiramu birrii 100,000 gadi ta'uusaa hubatamee baankonni kanuma hubatanii akka raawwachiisan baankiin biyyaalessaa beeksiseera. Gartuun abut baraan gurra turetti hammeenyi uummata rangaa ture bara qabsoo keessaa kan eegale ta'uusaa qabsaa'onni dhaabichaa duraanii turtii waggoota hedduun dura turtii ETV wajjin taasisaniin ibsaniiru. Gartuun kun yeroo qabsoo hidhannoo sanattis deeggarsa lammiilee buqqaanii fi gogiinsa miidhamaniif dhufe hunda gara baajata dhaaba isaaniittis dabarfachuudhaan itti fayyadamaa akka turanis ibsameera. Awwal Hussein gabaasa taanu qindeesseera. Jaarraa walakkaan dura sirna fiiwudaalii mormuun barattoota yuunivarsiitiitiin dhaabbileen garaagaraa yeroo itti hundaa'aa turanidha. Waldaan barattoota yuunivarsiitii Tigraayis kanneen hundaan keessaa isa tokkodha. Waldichis hundaa'uu adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif bu'uura ta'uun gara qabsoo hidhannootti ce'e. Kaayyoon addichaa garuu baruma qabsoo hidhannootti qaamota muraasaan jallachuusaa miseensonni addichaa waggaa 31 dura ETV wajjin gaaffii deebii taasisan ragaa bahaniiru. የፖለቲካ ስራውን የሚሰሩት መለስ ዜናዊ hojii siyaasaa kan hojjetan Mallas Zeenaawii fa'aa ta'anii Sudaan dhaqanii Riippaabilika Tigraay hundeessina jedhan kan qabsoofnuuf Tigraayin Itoophiyaa irraa fottoqsuudhaan Riippaabilika of danda'e hundeessuu sagantaa jedhu baasanii socho'aa turan. ሪፐብሊክ ለመመስረት ነው የሚል ፕሮግራም አውጥተው ቡድን gareen kun faallaa tokkummaa Itoophiyaa kan dhaabbatudha. Itoophiyaa bibittinneessuu sagantaa isaa keessatti kan qabateedha. Ejjennoon Itoophiyaa irratti qaban maali kan jedhu barreeffamni isaan ofii isaaniitii barreessan kan isaan saaxiluudha. Riippaabilika Dimokiraatawaa Tigraay hundeessina jedhu. Tigraay እናቋቁማለን ይላል. Murnichi miseensota isaa gaafiin sabaa Itoophiyaa dimokiraatessuun deebii argata qaamota jedhan ukkaamsa fi dhaabicharraa ari'aa kaayyoo dhaabbatichi ka'eef ganuun Itoophiyaa bibittinneessuuf hojjetaa akka ture hundeessitoonni fi qabsaa'onni buleeyyiin addichaa bara 1982tti ETV wajjin turtii taasisan dubbatanii turan. በጣም ከፍተኛ አመራር ላይ የነበሩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ እንደነ ግዴ ዘርአጽዮን ያሉ የድርጅት yeroo sanatti hooggantoota olaanoo kan turan kanneen akka durataa ittaanaa dhaabichaa kan turan Giday Zaratsiyoon kanneen akka Aragaawii Barhee dhaabicha keessaa ari'aman kanneen akka Dr. Abbaadii Masfin ammoo akka hidhaman ta'e hundeessaa addichaa fi haalaan beekamaa kan ture Takluu Hawaaziin ajjeesaniiru. ወያኔ እኮ እዚህ ጋር ጽሑፍ ጠቅሳለች. Wayyaaneen barreeffamaan lafa keessee jirti. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu, hin amannu jetteetti. Itoophiyaa har'aa ni diigna, ni bibittinneessina jedhu. ጠቅላላ ክነፍርሳለና አፍሪስና ብትንትን ክትብለለዋ Murni TPLF addicha keessatti fedhii fi kaayyoo miseensota hedduu ukkaamsuun socho'aa ture bara qabsoo hidhannootti deeggarsa jiraattota naannoo Tigraay beela'aniif ergamaa ture faayidaa dhuunfatiif oolfachaa akka tures ni dubbatu. የእርዳታ እህል
ሱዳን በጠራራ ፀሐይ በገበያ እየተሸጠ በካሽ ሲለወጥ ሰው በረሃብ ያልቅ ነበር። Midhaan deeggarsaaf ergame gabaa Sudaan keessatti gurguramaa namni beelaan dhumaa ture. Namoonni Tigraay kaanii gara Sudaanitti kan imalaniifis waraanuma isaan kaasaniini. Abidda isaan qabsiisaniin uummanni sodaatee kan baqatedha. Waggoota lama dura mormii uummataatiin aangorraa kan buufame murni TPLF gochoonni badii uummata Itoophiyaa irratti raawwachaa ture amala isaa durii irraa kan madde akka ta'edha. Hundeessitoota TPLF kan turanii fi waggoota 30 dura miseensummaa addichaa keessaa kan bahan Dr. Aragaawii Barihee kan dubbatan. አዲስ መደብ ነው የተፈጠረው Gita haaraatu uumame waan baay'een uummata Itoophiyaa irraa kan fagaate uummata Tigraay irraa kan fagaate gita addaa jireenya qananii qobaasaa jiraatu ta'e uummanni hiyyeessi ammoo gargaarsaan jiraachaa ture. የሚኖሩት የተለየ ድሃው ህዝብ ደግሞ የሚኖረው በምግብ ለስራ በሴፍቲ ኔት የሆነበት ሁኔታ ነው። lammiiwwan Itoophiyaa Yuugaandaa jiraatanii haleellaa humni badii TPLF onkoleessa 24 bara 2013 raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate sababeeffachuudhaan balaaleffachuu fi akkasumas deeggarsa maallaqaa taasiseera. Raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo Tigraayitti fudhatamaa jiru deeggaruudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa turus koreen deeggarsa walitti qabu biyya Yuugaandaa beeksiseera. Koree deeggarsa walitti qabu yeroo kun lammiiwwan diaasporaa Yuugaandaa jiraatan irraa waliigalaan doolaara 19,433 walitti qabuu isaa beeksiseera. Oduu kana kan nuuf ergee imbaasii Itoophiyaa Yuugaandaa Kaampaalaatti argamudha. Akka godina Horroo Guduruutti milishoota 6,860 aanaalee 11 godinichaa keessaa walitti baasuudhaan leenjiin humna hidhannoo cimsachuu akka godinaatti kennamuu isaatti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godinaa Horroo Guduruu gabaaseera. Milishoonni leenjii hubannoo tooftaa loltummaa argatanitti fayyadamuudhaan galmaan gahuun hawaasni yaaddoo nageenyaa tokko malee akka jiraataniif gahee isaanii kan baatan ta'as jedhameera. Himma Beettoo Shoomee gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaa akka ta'anitti dhiyeessiti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti leenjiin dandeettii tooftaa loltummaa cimsoo milishoota gandoota aanichaa keessa jiran 150f kennamee jira. Leenjitoonnis leenjiin kun tooftaa loltummaa fudhatanii nageenya hawaasa naannoo isaanii kabachiisuuf hubannoo kan isaaniif uume ta'uu dubbataniiru. Tokkummaa keenya cimsinee kallattii adda addaatiin wantoota nurratti xiyyeeffatanillee xiyyeeffannaa kana akkamiin bifa akkamiin ofirraatii ittisuu dandeenya. Qaama riphee lolaa shanee jedhamu kana tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf ammas hubii laatamaa jirurraan ammas itti cimsinee itti deemaa kan jiru ta'uu isaatiin kaasuu barbaada. Juuntaa kanaafi abaa'oo shanee lagatti galee nu rakkisaa jiru kana uummata keenya rakkisaa manasaa gubaa dhalasaa qalaa jiru kana kanaa achitti cimnee uummata keenya qabannee ofii keenyas kutannoodhaan sablamii nu keessa jiran kana wajjin kutannee kana balleessuuf haaromsa kana fudhachaa jirra. Leenjiin kun milishoonni aanichatti nageenya hawaasaaf akka hojjetaniif dandeettii isaanii cimsuudhaaf kan qophaa'e ta'uu itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa Koomaandar Makoonin Dheeressaatu dubbate. Keessumattuu abaa'oo shanee wajjin wal qabate yeroo ammaa kana uummata Oromoo keessaa dhalatee uummata Oromoo kan miidhaa jiru jechuudha. Sadarkaa ana kanaatti miidhaan bal'aan gaggeeffame jechuu barbaannu waan ollaa keenya godinaalee ollaa aanaalee ollaa keessatti agarruuni gara aanaa keenyaatti akka nufne. Humni badii kun uummata akka miine isa ollaatti agarru kana akka nutti hin dhufne jabaanee itti sufachuudha. Haalli yeroo tokko inni guddaan kana jechuudha. Keessumattuu nageenyi amma tasgabbaa'ee jiru kun akka kanatti akka itti fufuu qabu jechuudha. Kanaaf leenjii kana yeroo laannu qabatamaatti itti himneeti jechuudha. Itti himneera jechuudha. Juuntaa inni tokkoffaan barbaadaa'ee jira inniirra. Juuntaa lammaffaan qe'ee keenya keessa jiru kun fagoo dhaquun barbaannu isa kanas akka taane barbadeessuu akka qabnu sodaa tokko malee itti himneerraa jechuudha. Bulchaan aanaa Abee Dongoroo Boobirisa Haayilee milishoonni kunneen ergama nageenya hawaasaa mirkaneessuu itti kenname galmaan gahuun hawaasni yaaddoo tokko malee hojii misooma isaa akka gaggeeffatuuf gahee isaanii bahachuu akka qabanis himaniiru. Biyya keenya kana keessatti sabaaf sablammii hedduutu jira. Saboonni kun akka isaan waliin sodaanne ergama diinaaf akka isaan hin saaxilamne gochuutiin hojii hojjenne jecha. Sodaaf siqiqii malee baanii akka isaan galan hojii misooma isaanii akka isaan tarkaanfachiisan goonee nageenyi keenya bu'uraan akka inni lafa qabatu gooneerra jechaadha.
bu'aan asirratti argame kun galtee filannoo keenyaa ta'a jechaadha. Akka godina Horroo Guduruu Wallaggaatti leenjiin kun kan kenname milishoota 6,806 aanaalee godinichaa 11 keessaa walitti babbahaniif ta'uu kan dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mootummaa Korjee humni leenjii kun humna hidhate lammiilee irratti ajjechaasu kan isa raawwataa jiru qabee seeratti akka dhiyeessuu danda'uuf hojii hojjetamaa jirudha jedhan. Humni kun akka inni leenji'u kan inni barbaachisee fi yeroo ammaa kana hojii nageenyaa mirkaneessuu diina godina keenya keessatti argamu barbaadeessuudhaaf leenjiin milishaa waan barbaachisuuf leenjiin kun kennamaa jira. Godina keenya keessatti hojiin kun yeroo hojjetamu humni nageenyaa caasaaleen nageenyaa garaagaraa waliin qindaa'uudhaan abaawoon shanee godina keenya keessa socho'u hawaasa nagaa miidhaa kan jiruu fi hawaasa nagaa miidhamu kun immoo hawaasnis itti aaruudhaan diina kana ofirraa balleessuu qabna jechuudhaan caasaalee nageenyaa keenyaa bukkee dhaabbatanii hojjechaa kan jiran ta'uu isaati. Gabaasni waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Godina Iluu Abbaa Booraatti miseensonni 12 meeshaalee waraanaa hidhatan wajjiniin to'annoo seeraa jala ooluu isaanii waajjirri poolisii godina Iluu Abbaa Booraa beeksiseera. Miseensota abaa'oo 5 booji'aman kanneen meeshaalee waraanaa 34 kaartaa 44 fi rasaasa 74 waliin to'annoo jala kan oolfamanidha jedhameera. Qaamoleen nageenyaa waliin qindaa'uudhaan hojiin sakatta'iinsa meeshaalee kanneenii kan raawwatame ta'uusaa ajajaan waajjira poolisii godina Iluu Abbaa Booraa Kumaandar Alamuu Taaddasa himaniiru. Kana malees meeshaaleen kontiroobaandii adda addaa birrii 600 fi 45,000 tilmaamamuu fi birriin sobaa 16,800 ol ta'us to'atameera. Nagaa fi tasgabbii waaraa mirkaneessuudhaaf aanaalee godinaalee fi naannolee ollaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu isaas koomishiniin poolisii waajjirri poolisii aanichaa beeksiseera jechuudhaan OBN'tu gabaase. Ijaarsa biyyaa fi waliigaltee biyyaalessaa irratti gahee isaan irraa eegamu bahuudhaaf waldaa isaanii kanaan dura ture irra deebisuudhaan hundeessuun waliigaluu isaanii barreessitoonnii fi beektonni seenaa beeksisani. Barreessitoonnii fi beektonni seenaa kunneen marii guyyoota 4f magaalaa Bishooftutti ta'aniin yaada waliigaltee isaanii irratti miidiyaadhaaf ibsa kennaniiru. Waltajjiin marii kun qindeessummaa ministeera nageenyaa fi yuunivarsiitii Finfinneetiin kan gaggeeffamedha. Dhiibbaa kallattii garaagaraan itti dhufuu dandamachuun dogoggora seenaa biyyattii keessatti akka malee hubatame sirreessuunii fi seenaa dhugaa ragaa sirriidhaan dabalame irratti hundaa'uudhaan maxxansaalee baasuudhaaf waliigaluu isaanii miseensi koree kanaa aadde Tsigaredaa Waldabrahaan ibsaniiru. Barnoota seenaa fi siyaasaa gidduu hariiroo fayyaalessa ta'e cimsuu fi dhiibbaa namootni siyaasaa barnoota seenaa irratti qaqqabsiisan dhawaata hiikuudhaaf mariitti fufaa kan taasisan ta'uu simani. Hojiilee kana dura hojjetaman cimsuu fi qabxiilee marii irratti walii galamee hojiitti hiikuudhaafis koreen qindeessitoota 12 of keessaa qabu hundaa'uusaa kan gabaasee tajaajila oduu Itoophiyaati. Itoophiyaatti lakkoofsa uummataa fi mana lakkaa'amuu dhabuun isaa karoora keenya guutummaan guutuutti akka milkaa'isnee fi danqaanutti ta'eera jedhe ejensiin Staateksii giddugaleessa. Ejensichi raawwii karoora waggoota 5 darbanii fi karoora waggoota 5 dhufan irratti qaamota dhimmi ilaallatu waliin mari'ate. Maricha irrattis waggoota darban keessatti odeeffannoo fi ragaa bifa qindaa'aa ta'een hojjechuunii fi sadarkaalee addunyaatti ragaa fi odeeffannoo bifa qindaa'aa ta'een hojjechuuf xiinxaluun hojii fooyya'aa hojjetamuu ta'uusaa ejensichi himeera. Gama biraanis seera cimaa Staateksii irratti xiyyeeffatu qopheessuu dhabamuunii fi Staateksii Itoophiyaa hojjechuu dhabuun isaa ejensicha irratti rakkoo uumeera jedhame. Kun immoo lakkoofsa uummataa fi manneenii gaggeeffamuu dhabuu fi weerara vaayirasii koronaa irratti rakkoo guddaa ta'uusaas himeera. Bulchiinsi magaalaa Duukam paarkii magaalaa yookaan immoo Sitii paarkii birrii miliyoona 300 waliin ijaarsaa jiraachuusaa ibse. Abbootiin qabeenyaa magaalichatti hojjechaa jiran hanga ammaatti birrii miliyoona 93 ol ta'u walitti qabuun isaanii ibsameera. Taaddasee Tarrafa gabaasa itti aanu qindeesseera.
bulchiinsa magaalaa Dukam jiraattotaaf mijooftuu fi turistootaan akka daawwatamtu taasisuudhaaf bulchiinsi magaalichaa pirojektoota akka biyyaatti karoorfaman fakkeenya godhachuudhaan paarkii magaalaa City Park hojjechuu irratti argama. Paarkii Shaggarii fi tokkummaatti aanuun kan jalqabaa kan ta'e paarkiin bulchiinsa magaalaa Dukam ijaarsisaa jiru kun lafa hektaara 6 irratti kan ijaaramaa jiruu fi gaarreen namtolchee, haroo fi lageen namtolchee akkasumas iddoo bashannana garaagaraa City Parkii kana keessatti birrii miliyoona 300 oliin ijaaramuuf hojjetamaa kan jiru ta'u kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dukam obbo Tashooma Girmaa dubbataniiru. Wanni magaalaa Dukamitti aadaa ta'e amaleeffannaa gaarii ta'e baramaa dhufe keessa hirmaannaa uummataati. Uummanni hojii nageenyaa, hojii misoomaa magaalaa kana keessatti bulchiinsa irraa eegu caalaa ofii isaatiif abbaa ta'e waan danda'u yaadanis maallaqaanis humnaanis meeshaa garaagaraanis bal'inaan kan hirmaachaa jiru. Akkasumas immoo giddugala turistii akka taatuuf turistoonni asii darbanii magaalota biraa fageenya irra deemuu irrattis asitti isaan waan harkisuu danda'u karoorfannee yeroo ammaa kana City Parkii akkuma Inxooxxoo akkuma Shaggar Parkii kabajamoo muummichi ministeeraa keenya achitti jalqaba sana magaalaa keenya irratti yeroo ammaa kana bal'isnee naannoo miliyoona 300tiin naannoo hektaara 6 ol irra kan qubatu haroo namtolchee, laga namtolchee, gaara namtolchee, paakiyyoon gurguddoo baay'ee nama harkisuu danda'an kan hammate City Parkii magaalaa jalqabuudhaaf yeroo ammaa kana waan hundumaa xumurree qabeenyi kun hojiin kun kan hojjetamu humna uummataa fi abbaa qabeenyatiin jechuudha. Manni qopheessaa haala mijeessee lafa qopheessee maashinariiwwan tokko tokko yoo gumaacheen alatti maallaqni yeroo ammaa kana bal'inaan walitti qabamee jira. Sagantaa galii walitti qabuu kana irratti kan argaman abbootiin qabeenyaa pirojektii kana deeggaruudhaaf birrii miliyoona 93 kan buusii taasisan yoo ta'u abbootiin qabeenyaa ofiif kanaan dura fayyadamanii magaalotarraa kan deeman qofa osoo hin taane itti fufiinsaan magaalittii kan tumsan ta'uu dubbataniiru. Ammas deeggaraa jirra. Har'as maallaqa 300 maallaqaan kennineerra. Hojichi hojii baay'ee nama gammachiisuu fi magaalonni biyya keenya sadarkaa hawwii magaalota addunyaa teenyee ilaalluu fi hawwinu bira ga'uudhaaf carraaqqiin taasifamaa jiru mul'ata guddaadha waan jedhu kan nutti argisiisa. እጅግ በጣም የሚደንቅ ፕላን ነው የሚደንቅ እቅድ ነው የያዙት። karoora baay'ee nama dinqisiisudha. Nuti abbootiin qabeenyaa magaalaa kan jirru misooma magaalaa kanaa uummata waliin taanee tumsuu qabna itti fufiinsaan. Nuti yoo magaalaan tumsine eenyutu tumsa? ለሀገሬ በተለያየ ሀገር በሩጫ ተሳትፌ ብቆይም በስዊድን ሀገር ኑሮዬን አድርጌ ነበር። ሀገሬ ሆይ እወድሻለሁ በማለት ተመልሼ በዱከም ከተማ በቅርቡ የብረታ ብረት ፋብሪካ ለመክፈት በኢንቨስትመንት መሬት ወስጃለሁ። ለእሷም ለዓላማዋ ጎን ለመሆን 5 ሚሊዮን ሰጥቻለሁ። Ani biyya kootiif biyyoota garagaraatti fiigicha fiigeera. Amma jireenyi koo biyya Swiidin ture. Biyya koonan jaalladha jedhee amma biyyatti deebi'eera. Warshaa sibiilaa ijaaruuf lafa indaastirii bulchiinsa magaalaa Duukamirraa fudheera. Guddina Duukamiif birrii miliyoona 5 kenneera. Galatooma. Hojii gaggeessaan bulchiinsa magaalaa Dukam obbo Gabbisaa Dastaa akka ibsanitti jiraattonnii fi abbootiin qabeenyaa magaalaa isaanii bu'uuraalee misoomaa magaalittii ijaaruudhaaf hirmaannaan isaanii guddachaa kan dhufe ta'uu himanii ijaarsi pirojektii kanaas waggaa tokko gaditti kan xumuramu ta'uu ibsanii jiru. City Parkii wal qabatee pirojektiin isaa baay'ee guddaadha. Xiyyeeffannoo addaa hooggansi magaalaa sitti kenne fedhii abbootii qabeenyaa naannoo kana jiranis yoo ilaallu gar kanatti akka itti galuun taasisanii jiranii kanarraa kaanee teleetoonii adda addaa qopheessanii marsaa sadaffaarra jira guyyaa har'aas kan gaggeessinu. Kanaan abbootii qabeenyaaf hawaasa magaalaa jiraataas hojjetaa mootummaa dabalatee hundumaa hirmaachisne hojii kana itti gallee jirra jechuudha. Akkuma amma argitan dallaasaa keessas yeroo dhiyooti kan jalqabnee jirru. Eerzoorkii isaa jalqabneetu jira. Karaasaas jalqabneetu jira. Isa kan hirmaannaa abbootii qabeenyaa fi hirmaannaa hawaasaatiin yeroo gabaabaa keessatti garaagarummaa ji'a torbaa keessatti xumurra jennee qabannee jira. Maqaan paarkii kanaas gooticha ilma Oromoo Haacaaluu Hundeessaatiin akka moggaafame himamee jira. Bulchiinsa magaalaa Dukamitti ijaarsi pirojektii daandii manneen barnootaa fi giddugala dargaggootaa dabalatee pirojektoonni 45 birrii miliyoona 800 fi miliyoona 20tiin bara kana ijaaramaa kan jiru ta'us ibsameera. Paarkiiwwan indaastirii qonna bulbulaa fi baalee roobee yeroo dhiyootti gara hojiitti kan seenan ta'a jedhame. Paarkiiwwan kunniin hojii eegaluudhaaf abbootiin qabeenyaa biyya alaa fi keessaas qophii bal'aa taasisaa akka jiran odeeffanneera. Alii daddafoo gabaasaa akka ta'an nutti qindeessa.
Paarkiin Industirii Qonnaa magaalaa Roobeetii fi Bulbulaatti sochii bu'aalee oomishaalee qonnaa gabaa biyya alaatiif dhiyeessuudhaaf baasii birrii biiliyoona 2.2 oliin ijaaramaa jiru. Paarkonni kunniin ijaarsi isaanii bara kana kan calqabe ta'us saffisaan ijaaramaa jiraachuun hojii eegalchiisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa hojjetaa kan jiru ta'uu sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti hoogganaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa himanii jiru. Paarkiin Industirii Qonnaa kan Bulbulaati. Paarkicha akkuma argitan lafa heektaara gara 271 kan qubateedha. Baay'ee lafa guddaadha. Hojiin isaa sadarkaa xumuraarra ga'eera. Hojiin bu'uuraalee misoomaa diriirsuu, manneen jireenyaa maaneejmentii industirichaa akkasumas immoo sheediiwwan samuudaaf ta'an gurguddaan 3 qophaa'anii tajaajila banaa ta'eera. Yeroo ji'a tokko keessattis eebbifamee tajaajilaaf hin qophaa'inne tamanna. Paarkiin Industirii Bulbulaa qalbii abbootii qabeenyaa biyya keessaatiif biyya alaa hawwatee jira. Kanaanis abbootiin qabeenyaa hedduun gara hojichaatti galuudhaaf socho'aa kan jiran ta'uu obbo Addisuu Araggaa himanii jiru. Kanatti aansee namoonni industirii paarkii kana keessatti kireeffatan sheediiwwan 108 dabalataan ijaaranii industiriiwwan gurguddaan nyaata qindeessan, bu'aa nyaataa qindeessan, bu'aa kuduraa muduraa qindeessan, bu'aa horiif loonii qindeessan, bu'aa aannanii qindeessan achi keessa galanii hojii jalqabuuf kaka'umsa guddaadha kan argisiisanii kaampaniiwwan biyya alaa otoo nafin iddoo sanatti hojjechuudhaaf iddoo sana kireeffachuudhaaf achirratti sheedii dhaabanii hojjechuudhaaf kaka'umsa olaanaadhaan socho'amaati kan jiru. Abbootiin qabeenyaa biyya keessaatiif biyya alaa paarkii Bulbulaa keessatti hojii jalqabuudhaaf socho'aa jiranis paarkichi wantoota guuttachuu malu guuttachuu isaa bu'a qabeessa kan isaan taasisu ta'uu dubbatanii jiru. Dhaabbilee biyya alaatii hojjetaanee toora miliyoona 145 doolaara miliyoona 4 itti gaafataman saniitis nu wajji jira amma. Kanaaf yeroo gabaabduu keessatti ka amma ijaarame keessatti maashina ajajuu bakka lafa silaa mootummaan wal qixxeessee nu kenne kanaaf irra ijaaruudhaaf wanta qabna. هذا المشروع يعتبر من المشروعات الناجحة جدا من حيث الملاحظة الأولى. haala mijaawaa hojii keenya bu'a qabeessa taasisan paarkii kana keessatti arge. Kunis paarkichi daandii biyyoolessaa cinatti argamuu isaati. Bu'uuraalee misoomaa akka ibsaa fi kanneen biroo kan of keessaa qabudha. Bu'a qabeessa nu taasisa. Paarkiiwwan industirii qonnaa naannoo Oromiyaatti hojjetamaa jiran carraa hojii lammiilee fi uumuu bira darbeetiin walitti hidhamiinsa gabaa hawaasaaf kan uuman ta'uu himamee jira. Yuunivarsiitiin madda walaabuu hanqina teessoo barattootaa fi meeshaalee barnootaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kibxatee magaalaa Roobeetti argamu furuudhaaf meeshaalee deeggarsaa garaagaraa gumaacheera. Deeggarsi isaaniif kenname kun rakkoo COVID dandamachuudhaan barnoota isaaniitiin milkaa'uudhaaf kan isaan gargaaru ta'uusaa barattoonnii fi barsiisonni mana barnootichaa himaniiru. Gabaasa kan tajaajila oduu Itoophiyaa damee baaleetaa kan immoo kan qindeesse Teedroos Tolaati. Manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa kibxatee manneen barnootaa magaalaa Roobee keessatti argaman keessaayi. Yeroo ammaas manni barnootaa kun barattoota 2,000 ol simatee barsiisaa jira. Manni barnootaa kun hanqina teessoo barattootaa fi meeshaalee deeggarsa barnootaa garaagaraas qaba. Haalli duraan jiru baay'ee nama surura. Haa ta'u garuu amma waan hedduu argaa jira. Deeggarsi hedduudha kuni waan namni haasee fixuu miti. Rakkoo manni barumsichaa qabu kana furuudhaafis yuunivarsiitiin madda walaabuu teessoo barattootaa 200 dabalatee gabatee gurraacha 10 barruulee darzana 100 kophee fi meeshaalee tajaajila adeemsa baruuf barsiisuutiif oolan mana barumsichaatiif arjoomeera. Deeggarsi isaaniif kenname kunis saaxilamummaa dhibee kooronaatiif qaban kan hir'isuufiif ta'u barattootni fi barsiisotni mana barumsichaa himaniiru. Amma haga barnoonni banamee arganne kanatti carraa guddaa argannee jira. Warra nu gargaareef galatoomaa jechaa akka itti galateeffadhu hin beeku yooni galanni isaanii guddaadha. Teessoo duraaniin wayitii koronaan soon dhufiin dura teessoo tokkorra nama 8 faa ta'ama 5 akkasitti wal dhiibaa ta'a namni. Amma garuu sababa koronaatiif teessoon tokko erga ta'e barataan sun marti eessa taa'ee barata akkamitti tasgabbiidhaan barata ka jedhu teessoon amma yuunivarsiitii irraa nu dhufe kun baay'ee nama gammachiisa akka rahaan teennee barannu nu taasisee jira warra nu kenne kanaan galatoomaa jedhaan. Yuunivarsiitiin madda walaabuu haa galatoomaniiti rakkoo baay'ee nu furanii jiran keessattuu teessoodhaan wal qabatee kan jiru hin beekama yeroon kun yeroo COVID-19 dha. Koronaadha akka duraanitti barataa 80-90 daree tokko keessa barsiisuun hin danda'amu. Barataa 25 qofa yeroo ammaa kan daree keessatti barsiisaa jirru. Kanaafuu haala kanaan immoo barataan nuti qabnu naannoo 2,800 oli. Kanaafuu barataa kana immoo daree
duraanii haala duraaniitiin geggeessuun rakkisaa waan ta'eef amma irratti immoo deeggarsi isaanii kun immoo rakkoo kana baay'ee nuuf furee jira. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahimad Khalil Yuunivarsiitichi sirna baruuf barsiisuu gaggeessuun cinaattis tajaajila hawaasaa qorannoo bu'uura godhatan gaggeessaa rakkinicha furuudhaafis carraaqatii jira jedhan. Deeggarsi Yuunivarsiitichi manneen barnootaatiif kennaatii jirus agarsiiftuu carraaqqii kanaa ta'uu dubbatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa yoo xiqqaate manneen barnootaa sadii akka mana barumsa moodeeliitti qabatee akka irratti hojjetu kallattiin kennamee ture. San keessaa bulchiinsi magaalaa Roobee mana barumsa 3 nuu kennee ture. Mana barumsa 3 san keessaa tokko mana barumsa kana. Mana barumsaa kana moodel iskuulii goonaa moodel iskuul gochuudhaaf wantoota gochuun nu hayyamamutu jira. Like ijaarsa jiru kana fooyyessuu deebiiti ammoo leenjiiwwan garaagaraatiin humna barsiisota as jiranii cimsuu fi wantoota wal fakkaatu wanti gochuu dandeenyu. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee fi walitti qabaa itti aanaan boordii Yuunivarsiitii Madda Walaabuu obbo Gazzahanyi dabalee deeggarsa Yuunivarsiitichi mana barumsichaatiif kenneef galateeffatanii ergamni Yuunivarsiitichi misooma humna namaa biyyattii keessatti baachaatii jirus olaanaa ta'uu ibsaniiru. Nuti akka bulchiinsa magaalaatti har'as borus kan sinirraa eegnu meeshaalee barnootaatiin, meeshaalee laaboraatoorii, kitaabilee, koompitara waliigalasaa ijaarsa manaa otoo hin ta'in ijaarsa dalee dabalataa otoo hin ta'in harka caalu ijaarsa sammuu barataa irratti akka nu hojjettan barsiisota keenya leenjiidhaan koorsiiwwan gaggabaabaa kennuudhaan akka nu cimsitan dhaamsa dabarsuun barbaada. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaa damee godina Baaleeti. Jiraattonni godina Baalee Bahaa magaalaa Gin'eer hanqina tajaajila bishaan dhugaatii magaalichaa furamuu dhabuu isaatiin rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jirra jedhani. Bulchiinsi magaalaa Gin'eer gama isaatiin maddi tajaajila bishaan dhugaatii humna ibsaatiin kan wal qabatu waan ta'eef waggoota dheeraa lakkoofsuu danda'eera jedhani. Waajjirri bishaanii fi enerjii godina Baalee Bahaa rakkoo tajaajila bishaan dhugaatii magaalichaas ta'e akka godinaatti jiru furuudhaaf boolla gadi fagoo bishaan gaarii fiduu danda'an hedduu isaanii qopheessaa jirra jedhee jira. Abdunaasir Jamaal galasitti maluudhaan gabaasa kana akka nutti kenneesse. Godina Baalee Bahaatti magaalaan Gin'eer eega hundeeffamtee jaarraa tokko ol kan lakkoofsifte yoo taatu amma jiraattota 80,000 ol kan qabdudha. Magaalattii yeroo hundeeffamtu uummata 20,000 kan qabdu yoo taatu bu'uuraalee misoomaa akka tajaajila bishaan dhugaatii fi ibsaa baay'ina jiraattota yeroo sanaa giddu galeessa taasifachuu waan hojjetameef baay'inni jiraattota magaalattii amma jiruun kan wal hin simneedha. Kanaafis jiraattonni magaalaa Gin'eer bara baraan rakkoo tajaajila bishaan dhugaatiif saaxilamaa jiraachuu dubbatu. Mabraatillee nutti ibsanii bishaanillee akkana nutti ibsanii ganama halkan nu bishaan kana soqaa gizee as deddeemnu saata nagaa osoo amma qursiin nyaatan nu as jirra akkam jettaarre. Kunoo rakkinni bishaan magaalaa kanaa eeggaa rakkina tahee uumame ati hin dhalanne kunoo isinis akka amma si argutti kanatti kanaaf rakkinni kun ka uumamu mootummaarraa yookaan ammoo qaama kana bulchuurra xiyyeeffannaa kennuu dhabu hin dhufanii insirraa akkana isinii taanu hin jedhani akkanumaan garaa kenna qilleensaan nu afuufanii deemanii malee tokkollee dhufee rakkina kennaaf bishaan kanaaf furmaata akka kenne hin jiru. Magaalaan kun bara 1878 hundooyite magaalummaa kan argatte ammoo bara 1880 garuu yeroo saniif bishaan kun kan dhaabate namoota muraasaaf baroota 50moota keessa bara 1950moota keessa dhaabatte. Akka an argetti akkanumatti dararamaa ture ummata. Amma jirkaana tokkocha birrii 10 bitataa jira namni. Namni humna hin qabne birrii 10 eessaa fuudhee fida. Yeroo ammoo dhibee ammaatiin wal qabsiisee amma galiin hin jiru ummanni iraaramaa jira. Bulchiinsi magaalichaas baay'inni jiraattota magaalaa yeroo gara yerootti dabalaa dhufuu isaatiin fedhii fi dhiyeessiin bu'uuraalee misoomaa kan wal hin simne akka ta'e hima. Bishaan irratti kara qarshii miliyoona 20 kan ta'u mootummaa naannootiin deeggarsi godhame babal'inni ujummoodhaan wal qabatee magaalaa keessatti raawwatame. Akkasuma ta'ee ammallee rakkoo hammaataa keessa jira jechuudha. Baay'ina uummata jiruutii fi fedhiin amma jiru bishaan waliin wal qabatee rakkoo hammaataa magaalaan kun magaalaa godinaati, teessoo magaalaa godinaati, teessoo aanaa Ginniiri, teessoo magaalaa Ginniiri qaama sadiitu jira jechuudha as magaalaa guddaa ta'uu waliin wal qabatee. Akka barbaadamutti ammoo aanonni magaalaa godinaa tajamuu waliin wal qabatee
humni namaallee dabalee jira. Maddi tajaajila bishaan dhugaatii kanaa humna ibsaa irratti waan rarra'uuf hangummaan bishaan jiruus itti fufiinsaan tajaajila akka hin kennine taasisaa jiras jedhameera. Kanaaf dhimmi ifaa yoo furmaata argate bishaan waliin wal qabate haguma jiru sanuu hawaasni fayyadamuu hin danda'a. Amma rakkoo kan ta'e haguma jiru san fayyadamuu hin dandeenye hawaasni. Sababni isaa ifaadhaan wal qabata bishaan osoo ol dhibamaa jiru gad deebi'a. Kanaaf yoo xiqqaate haga ifaan dhufuutti eegee yeroo ifaan dhufu haga san dhaqqabatee waraabata. Kan amma geejjiba hin qabne keessattuu gaarii fayyadamanii bishaan mi'aadha akkuma laaltanii. Waajjirri misooma qabeenya bishaanii fi inarjii godina Baalee Bahaa rakkoo tajaajila bishaan dhugaatii magaalichaas ta'ee godinichaa furuuf hojiin qorannoo boolla gadi fagoo taasifamaa akka jiru ibseera. Gama dhaabbata garaagaraatiin qorannoon gaggeeffamee gara soolaariitti akka jijjiiramuuf wanni qoratamaa jira. Gama biraatiin ammoo bishaan sun madda gabbisuu waan taateef biiroon bishaanii bara dabre godina wajjin ta'uudhaan boolla 2 qorateefii jira. Wanni sunillee ammoo akka itti deemamuuf gara biirootiin xiyyeeffannoon guddaan kennameefii jira. Bara kana godinichatti rakkoo tajaajila bishaan dhugaatii furuuf pirojektoonni yeroo qabame keessatti qulqullinaa fi saffisaan akka xumuramaniif to'annoon taasifamaa kan jiruu fi haaraanis 22 hojjetamuufi jedhameera. Bulchiinsa magaalaa Duukamitti dareen barnoota dabalataa ijaaramuun isaa haala baruu fi barsiisuu kan mijataa taasisuudha jedhan barattoonnii fi barsiisonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa Odaanamee fi mana barumsa sadarkaa tokkoffaa gaazexeessaa Kumaa Ida'e. Barattoonni yeroo ammaa kana hanga eegamu mana barumsaa waan hin dhufneef barattoonni akka mana barumsaatti dhufanii fi barnoota eegalan taasisuunis hawaasa hundarraa eegamas jedhameera. Taaddasee Tarrafeetu gabaasa qindeesse. Bulchiinsa magaalaa Duukamitti manneen barnootaa Odaanabee sadarkaa lammaffaa fi manni barumsaa Kumaa Ida'e sadarkaa tokkoffaa dareen barnootaa dabalataa ijaaramuun baruu fi barsiisuu irratti haala mijataa uumaa akka jiru barattoonnii fi barsiisonni dubbataniiru. Yeroo ammaa kana manneen barnootaa kana sadarkaa isaanii ol guddisuudhaan bajata birrii miiliyoona 30 oliitiin akka ijaaramaa jiran hojii gaggeessaan bulchiinsa magaalaa Duukam obbo Gabbisaa Dastaa dubbataniiru. Mana barumsaa keenya keessatti sadarkaa tokkoffaa darajaa isaanii ol guddisuudhaan sadarkaa G+2tti ol guddisuudhaaf deemaa jirra. Sanis argitanii jirtu Odaanabee keessatti bara kana naannoo miliyoona 9.9tiin G+2 hojjechaati jirra. Kan bar darbeerraas bule mana barumsa Kumaa Ida'e sadarkaa tokkoffaas xumurarra ga'ee jira argitanii jirtu. Akkuma kanatti hordoffii isaatiin wal qabatee ogeeyyiin keenyas galgalaa ganamaan hooggansi magaalaas xiyyeeffannoo addaatti kennuudhaan qoree dhaabbii dabalatee hawaasni magaalaas jaarsoliin biyyaas yeroo yeroodhaan ilaalaa fiidbaakii nu kennaate jiranii. Barattoonnii fi barsiisonni mana barumsaa Odaanabee sadarkaa lammaffaa fi mana barumsaa Kumaa Ida'e sadarkaa tokkoffaa dareen dabalataa ijaaramaa jiru kun bu'aa guddaa qabaa jedhaniiru. Maqaan koo Barataa Turaa Faayisaan jedhama. Kan ijaaramaa jiru kun mana barumsaa haaraadha. Keessa isaallee amma yoo itti gallee baranne kun sammuu keenyaaf illee boqonnaa nuuf kenna jechuudha. Kan amma haaraan ijaarame kun. Maqaan koo Miraa Kabbadaa jedhama. Kumaa Ida'e mana barumsaa jedhama. Kutaan keenya kutaa 8ffa'edha. Mana barumsaa keenya duraan irraa amma baay'ee gaariidha. Duraan dareen isaatis bubbee awwaara namatti naqayyu. Amma gini manni barumsaa haaraan kun waan hojjetamuuf irraa amma baay'ee gaariidha. Maqaan koo Barsiisaa Abbaay Gammachuun jedhama. Barsiisaa Afaan Oromootii fi akkasumas gaheen hojii kooti yuunit liidarii mana barumsaa Kumaa Ida'eeti. Mana barumsaa Kumaa Ida'e kana keessatti hanqinni daree barnootaa tureera. Yeroo ammaa kana piroojeektii akkasii kana yeroo arginu gammachuu guddaatu namatti dhaga'ama. Sababni isaatis yeroo ammaa dhukkuba COVID-19 kana wal qabatee barataan 25 daree tokko keessatti jedhamu dareen barnoota hanqinni baay'ee tureera. Haa ta'uti garuu hanqina daree kana furuudhaaf immoo piroojeektiin akkasii kun mana barumsaa yookiin bulchiinsa magaalaa kana keessa jiraachuun isaa baay'ee furmaata guddaadha. Barsiisaa Kabbadee Tirfeessaan jedhama. Dura taa'aa mana barumsa Odaanabee sadarkaa lammaffaa kanaati. Yeroo dheeraa fi daree barnootaa kana babal'isuudhaaf kallattiidhuma mootummaan gaaraa kaa'een nutirree gaaffii baay'ee akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti dhiyeessaa turre walirree gaafachaa turre waaqayyo haa galatu barana kunoo akkuma argitan kana piroojeektii haaraa miliyoona 8.9 calqabamee sadarkaa kanarra ga'ee jira. Akka bulchiinsa magaalaa Duukamittis ta'e akka biyyaatti yeroo ammaa kana sababa COVID-19tiin gaa'ilaa fi hojii humnaa diinagdeetiif jecha barattoonni kutaa tokkoffaa hanga 12ffaa miiliyoona 3 gara mana barumsaatti kan hin dhufne yoo ta'u akka magaalaa Duukamittis ta'e akka biyyaatti maatiin qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu barattoota gara mana barumsaatti erguu akka qabu barattoonnii fi barsiisonni kun dhaamaniiru.
Harcaatiin hafee ammarree baay'ee jira baranaa. Haa ta'urree malee barataan hunduu sassaabamee hin dhufne amma ammaattuu galmeerra jirra wanta isin dhibu. Nu rakkisurree rakkanneetuma ijoollee keenya sana ofitti fudhachaa jirra. Gara xumuruu irratti jirra. Ammarree ijoolleen dhufaa jiru jechaadha. Ergaa nuti dabarsinu sanarraa ka'ee guyyaatti 2-3 akkas dhufanii galmaa jiru ammarree. Koovidii kana wal qabatee amma barattoonni baay'inaan dhufanii jiranii. Kunis buttaadhaanis heerumaniiru kun dubartoonnis baay'inaan dubartoota kan heerumanii amma kanaafuu warroota manatti hafaniif koottaadhaa barumsa baradhaadhaa jennaan. Barataan hunduyyuu ni galmaa'e malee dugugamanii dhufanii gara mana barumsaatti barachaa hin jiranii. Haalonni amma jiranii walga'iin hawaasaa akka jiraatuu fi walga'ii sanarratti hirmaannaan hawaasaa barattoota isaanii duguganii gara mana barumsaatti akka erganidha. Kallattiin gara fuulduraatti illee mariin akka jirudha dura bu'oota biraatti kan jirudha jechaadha. Barattoonni sababa koovidiitiin ji'oota 7 fi 8 mana barumsaa irraa turanii amma deebi'uuf rakkataa kan jiran barataan hin baratu taanaan rakkoo xiinsammuutiifis ta'e dhimmoota birootiifis saaxilamuu waan danda'aniif maatiin barattootaa, barsiisonni, koreen maatii fi caasaaleen sadarkaa gandaa jiran hojjettoonni waajjira qonnaa, fayyaa fi barsiisonni duulaan barattoonni gara mana barumsaatti akka deebi'an sosochii fi hawaasa akka kakaasan ministeerri barnootaa tibbana waamicha dabarsuun isaa ni yaadatama. Filannoo pirezidaantummaa Niijer irratti kaadhimamaan paartii biyya bulchaa jiru filannicha dursaa jira jedhame. Paartiin biyya bulchaa jiru kan bakka buufate Mahammed Bazuhum ministeera dhimma keessaa ta'uudhaan tajaajilaa turaniiru. Kaadhimamaan kun sagalee dursaa jiran kanaan dhibbeentaa 50 olii argatan pirezidaantii yeroo ammaa biyyatti bulchaa jiranii fi baraangoo marsaa lamaan kan hoogganaa turan Mahammadu Isofaan kan bakka bu'antaa jedhameera. Filannicha taajabaa kan ture gamtaan Afrikaa filannichi karaa nagaatiin kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaa ifoomseera jechuudhaan Reuters gabaaseera. Bara faranjoota 2020tti gaazexeessitoonni 50 hojii irratti ajjeefamu gabaasni Reporters Without Borders jedhamu gabaaseera. Akka gabaasa kanaatti irra caalaan isaanii kan ajjeefaman biyyoota waraanni keessa hin jirre keessattidha. Gaazexeessitoota 50 keessaa 8 Meeksikoo keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u, warreen dhimma daddabarsa baala sammuu namaa dhochanii fi siyaasa irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetan irratti ajjeechaan kun bal'inaan kan raawwatame. Afur immoo Afgaanistaan keessatti rukuttaa irratti banameen kan ajjeefamanidha. Afrikaa keessatti immoo gaazexeessitoonni 2 Naayijeeriyaa keessatti ajjeefamaniiru. Gaazexeessitoonni 387 ta'an immoo yeroo ammaa kana mana amala sirreessaa keessatti kan argaman ta'uu Afrikaa Niwus gabaaseera. daawwattoota ITV Afaan Oromoo hordofaa jirtu ammoo gara odeeffannoo biizinesiif qabanne sa'aatii kanatti sinceessisnaa Mangistuun istuudiyootti argamee jira. Mangistuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan turte. Odeeffannoo biizinesii qabatteetta hedduu isaanii daawwattoota wajjin yeroo gaarii siif haa ta'u. Galatoom.